Sunnaa salaata fajrii yookaan sunnaa salaata subhiidha. Inshaallah viidiyoo kana keessatti sunnaa salaata subhiitiin waan wal qabatu ilaallaa. Hanga xumura viidiyoo kanaatti sirriitti ilaalaa isiniin jedha. Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Inshaallah viidiyoo kana keessatti waa'ee sunnaa fajrii yookaan ammoo sunnaa salaata subhiitiin wal qabatu ilaallaa. Sunnaan salaata subhiidhaa ajrii akkamii namaa qabdi isii salaatuun, akkasumallee gaafii wantoota isiidhaan wal qabatanii kan namni beekuu qabu, kan namni muslimaa beekuu qabu inshaallah wajjin ilaalla. Viidiyoo kana inshaallah xumuraatti sirriitti ilaaluu hin dagatina. Jalqaba sunnaa fajrii yookaan sunnaa obboroo ka erga salaata subhii osoo hin salaatiin dura salaatamu kana salaatuun ajrii akkamii namaa qaba? Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hadiisaan waa'ee sunnaa salaata subhii yookaan salaata fajriidhaa baay'inaan ibsanii dubbatanii jirani. Sunnaan fajriidhaa ulamaa'iin maal jedhanii hiya aakadu sunanir rawaatibi. Sunnaa raatibaa jedhaman 12 keessaa salaata subhiituun sirriitti jabeeffamtuu fi sirriitti cimtuudha jedhan. Nabiyyiin hadiisaan maal jedhanii raka'ata al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Hadiisa biraatiin lahuma ahabbu ilayya min ad-dunya jamii'a. Rakaan lamaan fajrii jedhanii ta salaata obboroo ta salaatamtu suni duniyaa fi waan duniyaa irra jirtu hunda namaa caalti jedhani. Akkasumallee isiin gama kiyya jaalatamtuudha jedhan, duniyaa kana guutuu irraa jedhan nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf ajrii hagana guddatu qabdii jechuudha. Akkasumallee hadiisaan Aishaa yoo dubbattu maal jetti? Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam sunnaadhan keessaa haga sunnaa fajrii kana sunnaa kaawwan ittiin jabaatanii jetti. Sunnaa fajrii kana sirri itti jabaatanii sirriitti dalagaa turanii jetti. Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam sirriitti salaataa turanii jechuudha. Hin dhiisan, gisee hundaa hin dhiisan. Waa'ee sunnaa fajriitii wanti wal qabatu kana sifatu sunnatil fajr. Sunnaa fajrii yookaan sunnaa obboroo kana akkamitti salaatama? Yusannu takhfiifu sunnatil fajr. Sunnaa fajrii kana ka salaatan kana dheeressuun jaalatamaa miti. Gabaabsanii salaatutu jaalatamaadha. Gabaabsanii salaatuun sirriitti jaalatamaadha. Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Aishaa yoo dubbattu maal jetti? Yukhaffifu raka'atayni allatayni qabla salaati subhi. Rakaa lamaan subii osoo salaatiin dura salaatamtu sani nabiyyiin gabaabsanii salaataa turanii jetti. Kanaaf dheeressuu osoo hin ta'in gabaabsinee salaatuu qabnaa jechuudha. Sadaffaa maa yuqra'u fi sunnatil fajr. Sunnaa obboroo ka salaata subii san keessa maal qaraana? Maal qaraaniitiin ittiin salaanna? Nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam sunnaa bareedaa tokko nuu dhiisanii turan. Innis maali? Rakaa duraa keessatti, rakaa jalqabaa keessatti qul yaa ayyuhal kaafiruun laa a'budu maa ta'buduun ka jedhu san isaan salaatan. Rakaa lammaffaa keessatti ammoo qul huwallahu ahad ka jedhuun salaatanii. Akkaataan itti salaatan wanti achi keessatti qara'aniitiin salaatan kana fakkaataa jechuudha. Nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam wanti dhufe isa kanaa jechuudha. Inni afraffaan namni tokko osoo sunnaan fajrii yookaan sunnaa obboroo kun osoo inni kan jira darbu ta'e, fakkeenya yeroo inni masgida dhufu yookaan yeroo inni jamaa salaatuudhaaf dhufutti salaanni subhii salaanni eegalamee jira. Sunnaa salaatuu hin danda'u. Kanaaf sunnaan kun kunoo silaa kan salaatamu erga odoo subhii yookaan fajrii hin salaatiin dura salaatama erga kan ta'u ta'e, namni akkana jala dabarte maal godhaa gaafii jedhuufi namni akkana jala dabarte booda salaatuu ni danda'a jedhan ulamaa'iin. Namni salaanni sunnaadhaa ka fajrii ka obboroo sun jala tarte booda erga salaanni salaatame booda salaatuu ni danda'a jedhan. Inni shanaffaani mana salaatutu caala moo masgida dhufanii salaatutu caala? Yoo akka nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam hadiisaan dubbatanitti mana salaataniitiin gara masjida dhufutu caala. Mana salaatanii gara masjida dhufutu caala. Namni tokko osoo salaanni eegalamee kan jiru ta'e sunnaa fajrii salaatuu ni danda'a? Gaafii jedhuuf hin danda'u. Maa jennaan erga salaataaf iqaamamee namni waan biraa salaatuun dhorgamaadha. Sunnaa biraa salaatuun dhorgama. Salaata iqaamameef san qofa salaatanii jechuudha. Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam hadiisaan yoo iqaamame jedhan, yoo salaataaf iqaamame salaata isiif iqaamaan godhame san malee waan biraa hin salaatinaa jedhan. Kanaaf wanti salaatamu
isa sanii jechuudha. Wantoota salaata fajriitiin wal qabatan kanneen inshallah beekuu qabna. Dagatuu hin qabnu, yeroo hundaa itti dalaguu qabna. Salphaa jenneetiin sunnaadha jennee dhiisuu hin qabnu, ajrii guddaa namaaf qabdi. Waan kana hiriyoota keessaniifis dabarsaatiin ajrii nama khayrii namaaf dabarsee argadhaa isiniin jedha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.